yuutuubii ilmaan Oromoodhaa sabskiraayib godhaafi kanuma argitan hunda faranjiidha kan qarshii kafaluufi akkasitti ofaa danda'anii gargaarsi walii godhuu dandeenyu isa kana. Ani yuutuub hin qabu, tiktok hin qabu, feesbuuka tokkicha hin qaba, peejillee hin qabu. Garuu ka ilmaan Oromootiifin isin kadhachaa jira malee kan konaaf godhaa isiniin jechaa jiru hin qabu waan ta'eef. Ka ilmaan Oromoo immoo irra deemeetiin sabskiraayib godhaaf, waa hundaan godhaaf, fooloon godhaaf. Kanaaf yuutuub ilmaan Oromoo hunda kun baqatee biyya garagaraa keessa jira, kun biyya keessa rakkachaa jira. Kanaan akka of gargaaran gochuu dandeenya kan kafaluuf nuu miti faranjiidha. Nuti sabskiraayib qofa tuquufidha. Dubbii gabaabadha. Ittiin aadaa keenya afaan keenya waa hunda keenya ittiin barsiisaa jiru waan ta'eef zaasitiin hafiizinaaf kun waan mataa wal garagalchinuuf hin qabu. Help wal godhu beeku. Tajaajila namummaa jedhama. Kana qaroomina wannin sitti haasa'u bilisummaa barumsasa. Gabrummaa sitti haasa'an oolu bilis gabrummaa bara meeqaan sitti haasa'e. Bartee jirta waa'ee gabrummaan taate amma immoo waa'ee bilisummaatiin sitti haasa'utti jira. Ifaa bilisa taatee yaada kee ibsachuu